Akkamiin godhanii harkaan tuqu? Bishaan laaffisne. Dura bishaan haa ta'u. Saanuma harkumaanii qabee irraa eegee barbaade. Rabbi malee As miti. gubbaa Lafa kaayoo as gubbaa maal keessa miti? Bismillaahi. A'uudhu billaahi shayxaan rajiim. Balaan dhabama khayriin harkamu. Budu'aan gartee asidaa sharranyaa mirqanyaa warri waa mana keessa falfaluus falfala keessan cilee bishaan. Rakkoo maal itti meelatti ma rakkoo ishii bara waan rakkoon yaamtaniif tana waan takka naaf hin galeeran. Waan mana kana keessa shakkatan yoo jiraatan wanni mana kana keessa jiraate gaamanni kun keessaniiti waan hundaa'u akka jirutti gartee miti. Eega gartee miti namaa tokko akkana dhufee waan qarxaasaa mana kana keessa kaayee jira eega namni isin hin jaan gartee miti. Barbaada mana kana keessa waan san birraa baasa bakka jirtanii namu. Haalee sanutti ilaalatanii turan. Hayyee. Eenyu akka ta'e hin beeknu. Eenyuuni. Ganaa gartee gaaratti isin baasaa isin ta'u gochuu sirraa yaasee isin manaachee maal hin godhaa jee nutti ilaalate jireenya Mahammadii fi Leelloo akka isaan gartee adda ba'an. Kanumaan naatoo dideen gartee kana godhee jaa. Anduraana mudura shakkee Leelloodha waan jeen namni kun yoo hamaamuun bakka dalagatti waatti godhe yookaan mana keessatti waa godhe mana keessa waa dhaaltee jirtaa duraan hin jira. Garuu immoo iyyaan as keessa waan jiranii yoo jiraatan garuu amma dubbiin jabaateetuma si'aamne. Amma gaame maaliin godhanii kun amma gaa haalmee manni kun ganaa siree tan hunda findiinee waa keessa barbaanna moo namni kun yaani as keessatti waa waalaman jechuu barbaade. An amma fakkeenyaaf waan takkaan isin hima gaaf tokko namni kun akka tasaa namoonni keessan kaanii dhufaa namni gaa gizee waa namaa kaa'uu danda'a jira keenya. Tamaam. Meegaa an waan biraatti mee boorus malee loo kana irraa jalqabaa itti boorus haalee loo kana keessaas waa barbaadi mee waan jiraa guutuutti. Mee waan jiraachuu miti mee isa kana keessaas moo barbaada waan jiraa hunda akkana dhaabbachuun faayidaan qabduti. Darasa mujaatii maqaan saddam la bar darsaa heddummaatee bar. Mee asinis karaa kanaas malaalaaga. Mee asinis malaalaa. Takka wanni mana kana keessa jira hundinuu barbaadamtee dhufuu qabdi. Tamaam. Ayiwaa hara hundaanuu jechuun barbaade. Hatta siree kanallee findiinee ol diigumna. Sireen aadi finduguu wayii walitti dachaasisheeni. Waan jira laalaa mana kana keessa. Abadan namni galtee miti. Wanni jechuudha. Mana kana ganamarraayin bar ol kaasee haxaa'u jira tachaas. Wanni takka naaf inni barbaade boosa maal akkana oggoote yoo akka isa hawaa jiraatan taate gagguuraadha laalaa hamaa sodaata wayi. Ganamarraayin kaasee haxaa'u jira moo waan jira? Ganamarraa kaastee laaluu jira leelu. Laala waan jira hunda manni kun mana keessa ni miti. Laala amma. Maallaqa kanoo isin nutti gala kaaye. Maallaqa kanaa gana kana jala kaaye. Ayyee. Ganama kaasuu miti bar. Haxaa'ee waa takka waan jala jiran jirti. Waraqaa siimeetii bar. Waraqaa siimeetii bitan. Ya Rabbi malik kan jeneng. Di siree ini gurra mati, di siree jelas gurra itu. Siree dini ada cat. Siree dini. Siree mata macam tu kan? Karena ni yo. Mana kana qajeelin umra badan yoo fudhanne. Ana ma siree tana jalaan shakka malee hara biraa hartak waatu jira jeeyyaatu. Namni hukuma oolteen eessa taatu? Asuma taaree malee way bakka biraa eessa dhaqamee. Barsaaree fudhanne. Nama maallaqa kanaan keessa kaa'u deema. Dhaabbatina barbaadame. Bara wanni kun kiisha qabaa bara. Maali? Wanni kun firaashina kun kiisha qabaa miti. Barbaada kaatuba keessa. Adda baasnu? Laa akkan baasnu nu argama kun akkana. Akka isumaan jiran kana keessa. Bakka hawaa keessa hin jirre san alaajin duba dibikkata kan kaa'e. Ini sini kan ini kah? Isi bodara guna video sampai ada. Enggak ada.
بربادة خيزة Kan keessa ilaalla godhu. إيه خيزة لا تخبط جورا سرير أسني دينا وانتك Diina siree wajii guwwee qarrii hunqu. إيه كمان خيز نخاي نمني خاب آيلاندي بورسا وتوتي بخن وهم تو خنا خيز نخا خيزة لا تناشي تور جورا تمام تنبرم تومي Tun hin baramtu. جورا تبدي Yoo kana irraa mana kaaniit barbaannee ilaalla. Kaan yoo isin dhayitan malee Deemate gamte isa akka gatiin jiran. dhayitan malee ol seenuu natti hin dhiisu. إيش ريسا Waan kana gate. Inshaallah yaa Rabbi. كان خيزة لا تني Maraqa dallaa. Antan hin ilaalee Sani babani gabana mee? guuru jira. Maal bulu? إيه ما رجل Nikaa ummaal. ميكمو ليلو مال سيكا يا Maaliin kaayee fichaa galtu? Yoo haalli gatiin Allah. Maal? Tuute gaa waan akkanaa sana gaalaa sana hoo nyaata. Warra karaa meeta biraallee haftee afuun of dhoofne. Kana waan akkanaa sana amma nama isa deeme. Addabani mitichaas waan kayoo fugaa waraqaata waliin maraa jiraati. Mee bishaan fide irra waan fayyadoo taate barreessina. Mee fide bishaan warra buusi. yaa Rabbi yaa Allah. Maaliin jawanni kun maali fakkeenyaaf? An garuu wanni kun adda banne ilaalte Waraqaa addaan hin banne kan. ishee osoo harkaan tokko baattee bishaan tana gimee waa xiqqoo abbaraatti ganna. Wanta ilaalta mootiin eeytan. Laa dura bishaan birraa Inni tokko maree kaya waan kana sii kaya waan Ani madiika. keenya yaadachaas maalittiin quba qabaan akkana. Akkamiin godhanii harkaan tuqu? bishaan laaffisne dura bishaan haa tokko Saanuma harkumaanii qabee irraa eekee barwaayi. Rabbi malee as ramiti. gubbaa Lafa kaayoo as gubbaa marga isaa mati. Bismillaahi. Auzu billahi min shaytaan rajiim. Balaan dhabama khayriin harkamu. Budu'aan gartee asidaa sharranyaa mirqanyaa warri waa mana keessa falfaluus falfala keessan cilee bishaan buute daaraa bubbeen taate. Daaraa bubbeen buute. Adawwiin dhabama. Amma akka waan qarxaa isa barra dagar qarxaa sana altiin kartu. Akkaataa bifoo dabtara wanni waraqaa waati barreessani. Qarxaasa ugaas hin jaan qarxaasni kun waa barreessaniitu waa namaa godhudha baabaa kiyya akka isitti waa godhudha. Qarxaasa hin jaan hin beektu daadha. Tana ata akka nama gootu waa barreeffamaan akkamitti waa namatti baran. Maal taate booti barreeffama namni ol galaafatutti hin jiru. Amma bishaan tuuti gaadi. Isin tun maali? Jechaa si qabatti taa'e. Laalame. Jechaa wanti namumaa kana jechaasee. Osmeyo. La. La. Laali gaamma la. Taakka jila la. Barreeffama sun ilaala jirra. Barreeffama arabiin barreeffame isa. Bishaan duraatti nagaa. Hanga bishaan itti naqan jaanii itti naqu jira beekadu beekumsi ta'u gabaadhee itti itti naqu jiranii. Rakkoon qabu Takkaan. Hiikkatti siiriin isaanii kunoo. Ani gaafa waan isaan taate sin beeku kan dhugu. ni gumna rakkoon qabu waraqaa. Maali wanni gurraattiin tuuma keessi jirtu noo. Barreeffama ga'a. Barreeffama qofaa miti. Laal wanni akka daawwatu noo maal takka jirtu. Wanni akka busuddaati fi maareen kun laala. Waa wayii itti iddoon naqame. As keessatti waa guutuu. Bishaan itti naqime. Yaa mudana gadi. Oh bishaan wanti. Tanuma malee wanni biraatii miti eegaa yoo wanni mana kaayi. Laal amma la. Shuf. La. Garta la. Bishaan amma itti naqee. La.
لا حول ولا قوة إلا بالله. waa waraqaa qofaan fidaanu eega warqaan tu goyin maramtii bar barreeffamni akka kunoo bisoon beektaad yaa barreeffama kana waan أنا ta'eef ما مكر بتين دفع ولا ليه أنا في eega namni tokko mana keenya jirraati eegi isin dhaabti namni kun waan akkanaa mana keessa ol deebi'ee irraa ilaaluu qaba. mana kana jechaas mana kana guutuu kaseetiin naxxaa'ee siree kana qofaan ol hin kaasin tamaam hachaanu guutittiin kaasin Kun gaanuma isin beeku gartee kan isin dhiyaatutu mana kana keessa dhufee bakka ciqilfatetti makaddaa keessa isin kaayee qote malee wanni biraa takka hin jirtu leellotan. ni bifaree namni ma wayin akkuma isin wajjin jiru kana waan nama wajjin jira wayin wal lagachu jiraate Amma nama waan kana isin godhan beetin jechuudha. jechaas wallaahi maalitti hin beekameeti البلان ولا زيد ولا البلان Falli maali? akkamiin mee namni waa irratti ciqilfatu na keessa akkamiin namni namaa kaamii as keessa Amma yoo gartee wannummaan dhugatti Mahammad akkana maraas jiru kun waan kana taate amma jalaa eegan bi'iznillah inshaallah izni rabbiitiin beekumsa qabaaddeeti miti beekadhu an beekumsa qabaaddeeti miti akkaan dhageettis bishaanuma irra buusan maal jechuudha akkaan dhagee duraanuu isaan waan akkanaa kana akka gartee roobni yoo seene wanni kun ni baddii qarxaasa duratti biyyatti ugaa namaa godhan yookaan waa gijee waa namaa godhan akka bakka jiiniin geenya kan bakka roobni hin geenya kan wanni kun yoo bishaantuu hidhanii baddii jaan an gaafa ijoolleetiin dhagaawwan kana tamaam akka eegi kattee bishaaniin tuqamte booda ni baddii yoo gartee dhugumatti wanni kun kan gartee waan kana itti godhamte waan kana taate wanni kunis eeganuti waan kana hin beeknu kan itti taate wanni isin godhame kanuma. Yoo isa kanaan taate ninu Kabiraati illee yoo hafe mana keessa barbaadi wanni kana nin barbaade gana barbaadi baasii ana katti shakkina qaba firaashuma fi mushammada qaba inuu manatti afarshaa bahaaseetiin silaa barakita teenyaa uumi wanni bika taane qabu sun akkas leeluu tanya namni hin deemaa jaafardiidhaan qabdi yoo gartee kana taate fi rabbiin gartee irraa haa kaasurree reeyu tanaati waan takka yaadin tanatti rabbiin gartee terraa boodaa rabbiyaa godhuuti umaa yaadin ardu waan keenya nagaan tura leelu umaa yaadin tana taanaan tana fuudhi roodaan miti qooti hawwaale maali ibdaanu guba khalaas gubira koon qabdu wanti gizee qoojjiitee jirti akka itti onna qooti beekaati aqalli ishii fuudhi oodho asitti hin dhiisin darbi mana kana keessaa bulee